jirtu sagalee qaba. Haalati keessa jirtu sagalee qaba. Waaqni siif sagalee qaba. Namni tokko namni raajii raaju duwwaan yoo madraki qabate malee amini. Namni namaa garamitti deemaa jira. Wangeelli gaafa lallabamu waaqayyo waan dubbatutti hin fakkaatu. Amma hin ceedhaaf hin tarkaanfattara. Wangeelli immoo raajii caalu. Kana ragat kau diamin je. Kami kau na sabar tu wangeela lallab. Namni guddaa na sabar wangeela lallabu. Anak tidak gas sudah bincang tuntane wangeela tahu kap. Sagalee Waaqayyoon adda kee kamura sanaasaa kanaaf waliin dhaggeeffannu tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 3 deemna. Lakkoofsa tokko. Akkaataa argama Saamu'eel yookaan dhalachuu Saamu'eel argitu boqonnaa tokko keessatti Haannaan Saamu'eel akka argattuuf fuula Waaqayyoo irratti boosseen kadhatti turte. Namoonni baay'een garuu Haannaadhaaf hin hubanne. Haannaan garaa isheetti Waaqayyoon hin kadhatti, ganamas galgalas hin kadhatti. Isumayyuu sagaleen ishee dhaga'amu afaan ishee yookaan hidhiisee socho'a ture. Yeroo kana lubni mana qulqullummaa akkana jedhaan maal taate daadhii wayinii dhugdee machoofte maaliif akkas taata jennaan Waaqayyo si haa eebbisu. Ani daadhii wayinii dhugee machoofne. Gadda guddaatu garaa koo keessa guute. Gadda garaa koo keessa guute kanan Waaqayyo irratti dhangalaafadha jetti turte. Abbaan manaa ishee immoo waa tokkottiin jedha ishee jajjabeessuudha. Rakkoo maalii qaba'e? Abbaan manaa adduma abbaa manaatti malee iddoo ijoollee namaan ta'u. Hin ta'u. Ituma ta'ee immoo abbaan manaa ishee kan inni ta'uu danda'u nama tokko malee nama torba ta'uus hin danda'u. Garuu akkana jedhaan an nama torba irra siifan caalaa'eedhaan. Isheen garuu itti fuftee Waaqayyo ishee kadhatte. Yeroo isheen Waaqayyoon kadhachuutti fuftu kana Waaqayyo Haannaa hin yaadate. Sissi haa yaadatu galgala kana. Dabalee ameen jedhe maal? Waa'ee Haannaa kana gaafa dubbadhu kan isa dhibu Waaqayyo ofii isaatii ofuma isaatii gadameessa ishee cufee waan tureef yeroo isaa gaafa ga'u hin baneefiif. Erga ol kaasee waan si eebbisa. Inni amma cufame kun yeroo Waaqayyootti sirraa banama. Lakkee ameen jedhu lakkee ati. Ol kaasee erga kee inni amma tamma cufamaadha jette bee yeroo Waaqayyootti sirraa banama. Yeroo qaba Waaqayyo. Bee yeroo qaba jedhaa maalo. Maalo dabali yeroo qaba nime. Yeroo qaba. Garuu Waaqayyootti boossi. Boqonnaa lama irratti immoo yeroo isheen Waaqayyoon galateeffattu laalla. Waaqayyo na yaadateera jettee Waaqayyoon galateeffatti. Waaqayyo isa moo'icha goon ilaale isa mimmaan narraaqe jettee Gooftaa galateeffatti turte. Waaqayyo nama galataa si godha. Wanta mee hiriyaa kee irratti ilaaltee hiriyaa kee irratti ilaaltee ana ammoo yoomnaa taa jette sana waan ulfaataa Waaqayyo harka kee irra kaa'ee nama galataa si godha. Mee anumatu nama galataa taa'edha. Hallelujah. Ameen. Galata kenni Gooftaadha. Egaan Saamu'eel erga dhalatee booda boqonnaa lama lakkoofsa 26 akka jedha. Saamu'eel mucichi Waaqayyoof namoota irraa ayyaana argachaa namummaadhaan guddachaa hin adeeme. Yeroo ayyaana argata Waaqayyo irraas namarraas maal argataa deemedha? Ayyaana argataa deemedha. Amma suutareenlee mana hordofaa. Namni Waaqayyo Saamu'eel guddachaa deeme. Saamu'eel eessatti guddate? Akkana jette Haannaan yoo ati na yaadattee mucaa ilmaan alaatte ani immoo mana keetiifan dabarsee kenna jette. Akkuma afaan isheetiin dubbatte gaafa Haannaa Waaqayyo yaadatu Saamu'eelin fuutee dhattee mana Waaqayyootti laata. Saamu'eel oolmaansaa bultoonsaa mana Waaqayyootti. Mana Waaqayyoo keessadha. Dabala mana Waaqayyoo keessadha. Akkuma fedhe haa ta'u waanuma fedhe haa ta'u mana Waaqayyoo keessatti guddachuun hundumaa irra jira. Eessatti guddachuun jedhee?
tiksi wallaltayu maal wallaltayu me sodaan waaqayyo laphee kee qabata akkam godheetii amen amen jedhame ma amen dabalaati amen amen Samuel namni waaqayyo harka Eli jalatti gaafa jedhu Eliin geggeessaa waldaa kiristiyaanaa yookaan geggeessaa saba sana harka Eli jalatti gaafa jedhu geggeessummaa Eli jala galeetu mana qulqullummaa keessa jira geggeessaa Eli jalatti waaqayyoof hin hojjeta ture hojjeta turedha dabalaadhaan hojjeta waaqayyoof Eli hojjeta harka Eli jala jira garuu inni hojjeta waaqayyoof hojjeta amma namni abshaala ta'e na duukaa boo waan dubbadha waan ta'e eenyu hojjeta eenyu hojjeta waaqayyoof hojjeta garuu waaqayyoo maaliin ta'e namatti maaliin ta'u namatti maaliin ta'u garuu eenyu hojjeta waaqayyoo maaliin ta'u ish eenyu immoo hojjeta maal jechuudha ituu waaqayyo biraan nagayin tajaajilu jechuudha eenyuun tajaajilu garuu eenyuun tajaajilu garuu bara kana baay'een isaa akkas ta'innaa adeem sodaata akkas ta'innaa adeem sodaata amma isa raajii kana inni amma xiqqoo tokko moo gaama muraasa booda argitu isa booddee immoo timirti zamanii yoona amen warra amma raajaan kuni warra raajii sirrii qabanii gara barumsaatti shiifti ta'u barsiisu ragaaddu warri raajiin isaanii immoo warra akkas gajjallaa kana ta'e immoo gabaadhaa kan waaqayyo karaa gurguddaa shan namatti dubbata karaa gurguddaa shan dubbata tokko karaa wangeelaa dubbata karaa sagalee isaatii dubbata tiksiidhaan dubbata waaqayyo ergaadhaan dubbata waaqayyo namni tokko namni raajii raaju duwwaan yoo madraki qabate malee amini namni namaa garamitti deemaa jira wangeelli gaafa lallabamu waaqayyo waan dubbatutti hin fakkaatu amma hin ceedhaaf hin tarkaanfattaadha wangeelli immoo raajii caalu kana ragat godhi amiin jedhe mee wangeelli jedhaa na wajjin raajiidha raajii caaluudha anaaf mucaan xiqqoon sabaatu wangeela lallabu namni guddaan sabaa wangeela lallabu anatti dhagaasu namicha utuu hin taane wangeela ta'uu qaba fedha malaate ameen jedha waaqayyo inni lammaffaan karaa inni sitti dubbatu karaa faarfannaa faarsaa keessa waaqayyo hin dubbatu namni garuu dubbatu gaafa hin faarfannaa jedhan inni gaa tuuranii faarfannaa kana booda ergaadha garuu nama malee fudhatee maalodha ergaadha waaqayyo karaa sanan dubbatu meme yeroo kophaa keessan teessan yeroo rakkina keessa galtan yeroo qoramtanii yeroo tokko ittuma teessanii ittuma tokko boo'ichaa bataatanii beektanii abdiini jira gootaa jira kan jedhu dhufee beeka kan kana bakka Yawari waan akkasii dhageessanii beektamu haleluuyaa inni maal keet ergaa keet maal keessatti gadda keessatti boo'icha keessa jirta dhiphina keessa jirta faarfannaa matti durbeettutu haaraa ta'e dhufu ittuma faarfattu takkiin boonsaa takkii maal jetta faarfannaa moo waljaatti faarfatamuudha faarfannaa masii waaqeffachiifatu waan keessanidha garuu siifi adda ta'e ergaa ta'e gara kee dhufa karaa waaqayyo sitti dubbatu bayyaamee ameettuu natti dubbata jedhame maal waaqayyo dubbii dhiisee miti situ garuu dhaga'uu dida yeroo baay'ee biyya gurra koo waaqayyoon dhaga'i jedhime jali dabalee maaloo karaa faarfannaadha waaqayyo maal ta'a dubbata sitti dubbata faarfannaan kennaa kennaa dha inni sadaffaan waaqayyo karaa inni dubbatu
abjuudhaan dubbata Waaqa. Abjuun immoo abjuu gosa sadii jira. Tokko abjuu dhugaa Waaqa biraa dhufu jira. Lama abjuu seexanni namatti ergitu jira. Sadaffaani abjuu hojii baay'inaan sitti dhufu jira. Fakkeenyaaf guyyaa wayyaanaa hojjetta yoo ta'e yookaan boolee saaris jechaa oolta yoo ta'e galgala seeroo galtu boolee saaris. Kuwaasii taphattanii namni beektan. Kuwaasii taphattanii warri beektan. Amma durbi yeroo kuwaasii taphannu ispoortii kana xiqqoo nan jaalladha. Ilaaluun hin jaalladhu malee taphachuusaa nan jaalladha. Gaafa kuwaasii taphannu galgala gaafa galu mucaa tokkotu nama bukkee jira. Nama lama taanee mul'atu. Ol fuudhee nattoo qoricha. Maaliif jedhu yoo masiriidha kuwaasiin dhiitee jira. Maalli gaa kuni abjuudha. Inni kuni hojii baay'inaan namatti dhufu. Abjuun hojii baay'inaan namatti dhufu. Seexana biraa namatti dhufu. Isheen hayyallaa keessa nama oofu. Isheen nama du'e keessa nama oolchitu. Isheen rakkina namatti agarsiiftu. Isheen immoo maal ola beektu kan seexanaati. Mee harka kee ol qabi. Siyaayifatu jedha. Dabali siyaayifatu. Ameen. Isa deeffaan immoo Waaqa biraa dhufu abjuu dhugaa. Waaqayyo Abrahaamitti abjuudhaan maal ta'edha? Mul'ateera. Sitti isa mul'atu. Meerri kee ol kaasi isin eebbisa. Waaqayyo sitti waa mul'atu hin jedhu. Abjuudhaan dubbata. Minatti dubbatedha. Ati mul'aa isaati? Waaqayyo sitti dubbii jalqaba. Daddabalee ameen jedhu. Eegarra jiru. Tokko maaliin jedhu? Lammaffaa maaliin jedhu? Sadaffaa maaliin jedhu? Goobas mafaana jirtu jechuudha. Afuraffaan karaa ni sitti dubbatu inni afuraffaan karaa raajotaa sitti dubbata. Karaa raajotaa. Karaa nama jisabbaname Waaqayyoo sitti dubbata. Egaa raajiin gosa sadiitu jiru. Tokko kan Waaqa tajaajilu. Tokko kan nama tajaajilu. Tokko immoo kan of tajaajilu. Ila akkasiin jedhedha. Tokko Waaqa tajaajilu. Tokko immoo saba tajaajilu. Tokko immoo of tajaajilu. Raajonni kun sadan har'a biyya keenya keessatti. Raajonni Waaqa tajaajilanis jiru. Raajonni nama tajaajilanis jiru. Raajonni of tajaajilanis jiru. Manni garaagarummaan isaanii. Raajiin gaafa raajamu. Raajiin Waaqa biraa raajamu. Adrees kan inni godhu yookaan kan inni irratti xiyyeeffatu inni guddaan yaada namaa otoo hin taane yaada Waaqayyoo irratti. Yaada eenyu irratti hin jedhe? Yaada Waaqayyoo irratti xiyyeeffata. Raajinni gaafa raajamu inni nama tajaajilu mooyi fedha namootaa sanaa ilaalee tajaajilu. Fedha jara sanaa tajaajilu. Fedha jaraa jechuun amma fakkeenyaaf jarri buddeen barbaaddi yoo ta'e waa'ee buddeenii. Inni galeera jarri bishaan barbaaddi yoo ta'e waa'ee bishaanii. Jarri wayyaa barbaaddi yoo ta'e waa'ee wayyaa. Yaaduma jaraa tajaajila jechuudha. Nama si bukkee jiru kan qabii tajaajiluun kee erga namni yaada Waaqa tajaajila yaa kun. Ameen jedhi gachaa goo jechuun. Yaada eenyu? Daawit barasaaf yaada Waaqayyoo tajaajila hin boqote. Yaada eenyu? Yaada eenyu tajaajilta yoo jedhame? Ameen. Wanni sadaffaan raajonni immoo of tajaajilu isaan immoo. Amma isa ol kaasaa ol qabe. Ofan tajaajila gaamma immoo. Isa gaafa ol kaasee waatti immoo jedhu. Waan itti maa. Namni nageenya miti. Nageenya miti taa'e. Dhageessaniittu maalin jedhee? Ani isa tajaajiluudhaaf birrii 10,000 kaa'achi. Yookaan immoo 5,000 jechuudha. Yookaan immoo 25,000 jechuudha. Amma na dhaggeeffadhu mee? Amma mul'ata sitti immoo yoo ta'e kan koolitti amma qawwaa kanitti. Kan eenyuun? Qawwaa kan. Qawwaa
keenya keessa jiru kun namatti tolu badaa gooftaan humti hubannoo siif kennu. Lakki amiin jedhi taa godhe. Wanti nama dubbataa jiru kun isinii galaa jira. Kaaniif dirribiidha kaaniif morraqisaa isinii bagadu garuu amiin jedha. Inni shanaffaaniif inni dhumaa Waaqayyo karaa hafuura qulqulluu sitti dubbata. Karaa maaliin jedhee? Karaa hafuura qulqulluu sitti dubbata. Hafuura qulqulluu gaafa jedhu hafuurri qulqulluun na keessa jira si keessa jira. Amma yeroo tokko ka'ee mana baluu dhaqattanii kaatanii keessa keetii immoo tuma dhaquu baatti yoo siin jedhee beekta. Ka'ee mana baluu dhaqa gaafattu keessa kee noo dhaquu baatti irratti yoo dhatte manaa dhabdeetta siin jedhaa waanuma fedhe ta'u na dabbaraa hidhalleeti kan naqattee ta'a. Hattee hankoo akkaata mana. Abaluu jiran hin jiranii. Ush! Sila kodatti hojii ture anaatu diideellee balee kisaaraa ke. Namni mukkeen jiran kan qabi afaan qulqulluu dhagahi hin kassarinii maalolii. Dabali hin kassarinii jedhin. Afaan qulqulluu dhagahi jedhin. Na keessa jira hee. Fakkeenyaan kana isinii fudhadhe malee baay'eetu jira wanti naasoo. Wanti naasoo baay'ee. Afurri Waaqayyoo waan hundumaa gara irratti si geggeessuudhaaf keessa kee jira. Meena keessa jira ni maaloo dabala. Garuu ati isa dhaga'u sira jira. Isa dhaga'u sira jira. Erga kee ol kaasa. Yaa Waaqayyo sin nagaa natti dubbadhu jedhe. Warreen taa'aa jiranitti maal ta'uu hin damma malee. Nama isa dhaga'utti Waaqayyo maal ta'an jedhee dubbata. Yoom dubbata? Ganaman dubbata. Galgalan dubbata. Yeroo tokko namoonni gaafa wangeelii lallabamu akka jedhani. Ergaan kun kana baluuti. Eksiishaan kun kana baluuti. Inni kun immoo kana baluuti. Fuudhanii abaluu irraa kaa'u dhaqanii. Inni argamoo waa'ee abaluu lallabamaa olee. Keessumaa sagantaa biyyaa waldaa biyyaa mata argitani. Kunimmaa abaluu dhumarra kaa'ee Waaqayyo irraan qaxaqqate kaa'e. Ofii dhaggeeffatu namni namaa dhaggeeffata. Nama si bukkee jiru argaan qabu ofuma keetti dhaggeeffadhu jedhi maala. Bara Waaqayyo isaan jedhe keessatti Waaqayyo Saamu'eelitti dubbate. Warra kaan jala maaf isaan jedhe Saamu'eelitti maaf dubbate maal. Warra kaan jala maaf isaan jedhe Saamu'eelitti maaf dubbate maal. Hundumtuun tajaajiloo hundumtuun du'aabsaa jiroo namoonni tokko kan jedhu asumarraa tajaajilanii fi ani fabaluu wal qixxeene madrakiidha tajaajilee hundumtuu wal qixxeene har'amoo anaaraatti malaa rageeffata madrakiidha tajaajilee hundumtuu wal qixxeene eenyuun Saamu'eeluu wal qixxee miti eenyuun fudhatte luba garuu eenyuun naga'u aman eenyuun naga'u Waaqayyoon naga'u mucaan immoo waanuma isa jedhamu kana takkuma dhaga'ee hin beeku maqaasaa yeroo Waaqayyo isa waamu dhaga'ee hin beeku mucaan kan inni beeku sagalee lubaatii fi sagalee harmeessaatti beeka mucaan kanuma duwwaanii hin ciisa Saamu'eel maal godhe baattuu ibsaa irra kan jiru ibsaa bobeesseera ibsaan maayinni iddoo aarsaa ibsaa bobeessee ibsaan hin naamne ibsaa maaloo mi amiin jedhi maaloo ati ibsaan Saamu'eel hin naamne warri kaan naamsanii rafan halkan jedhani gurbaan garuu ibsaa isaa bobeessee jira warra ibsaa isaanii bobeeffatani mee Waaqayyotti dubbata ibsaa isaa bobeeffatee jiran mahata kapoora diya iddoo aarsaa jira ibsaa isaa bobeeffatee gooftaa tajaajila warri sunis gooftaa tajaajilu garuu maal godhe ibsaa isaanii dhaamaadha. Argitanii namoota kudhan shamarran sana Yesuusin dhufa jedhamee gaafa eegamu isa misirroo eeggatu kurnan isaanii shan abshaalota shan gowwoota warri gowwoota ibsaa isaanii qabataniitu garuu dhadhaa ejersaa duukaan qabanne warri abshaalaa immoo ibsaa qabataniiru dhadhaa ejersaa qabataniiru kurnan eenyuun eegaa jiru
Yesuus ni eegaajiru. Akka narraate dhirsi misirroon dhufe. Gaafa dhirsi misirroon dhufu warri abshaadha dhadhaa isaanii ejersaa gaafatti guuttatanii ibsaan isaanii baba'utti fufe. Warri dhadhaa ejersaa fudhatanii dhufne immoo maaloo nu ergisaa meennaan lakki nuufis hin ga'u isiniifis hin ga'u dhaqaa bitadhaadhaan. Gidduu kanatti dhirsi misirroo hin dhufe. Gaafa dhirsi misirroo dhufu dhirsi misirroo dhufnaani warri ibsaa qabatanii jirani dhirsa misirroo duukaa hoosaayinaa jechaa gara sargii isaatti ol galani. Hallelujaa! Warri ibsaan isaanii dhaame immoo warri dhadhaa ejersaa bitachuu gabaa dhaqan immoo gaafa isaan fiiganii achi dhufanii gaafa isaan dhufanii balballi cufameera. Nuubanii jedhan. Nuubanii yaa gooftaa nuubanii. Nuubanii yaa Yesuus nuubanii. Qodaan ibsaa keenya keessaa dhumnaanii obboloota biraa hin dhabne ergisaanii gara gabaadhanne gooftaa koo bitachuu battalumaa kanatti matii balbala cufachuuni nuubanii. Ennaa Yesuus akka dhi'a. Qodaa ibsaa isaanii warri guuttatanii ulfinaaf ta'anii warri si eeganii. Qodaa ibsaa isaanii warri guuttatanii ulfinaaf ta'anii warri na eeganii. Balballi cuufame lammataan banamuu dhaqaatti eeggadhaa firdii isa kennamu. Ibsaa dhaame warri ibsaa dhaame ibsatanii har'as hin dhaga'u sagalee. Nama sebuka juga kan kami ibsan ke ababau jadi. Haleluya. Be haleluya jadi tu. Ada ni jasa ke sadu bunga. Ibsan ke abunga. Ibsan ke baba. Mudi ke hidup tamah tahu. Amma sering dia bersiap bisa. Ibsan ke baba. Mudi ke hidup tamah tahu. Amma sering dia bersiap bisa. Ibsan ke baba. Mudi ke hidup tamah tahu. Inna mereka. Entahne desa misro ya gudah jiru. Itu harsa jiru terjadi jiru. Sinim beko da Yesus. Sinim beko. Mani makage sirraji dupanne, makage setan othamafne, makage ningi gurgutta gone. Lakki bako jalala bako sawa karra rawanne wanta walim beko. Mani ibsan sani mantera. Kamera. Nama sebut kejuran kan kami malu ibsan ke Chala apa bau jadi? Malu ibsan ke Chala apa? Itu Chala apa bau jadi man? Chala apa? Amin jadi kalau tak kena kamu. Ini dulu be. Itu sana ni misal. Bukan ni mau doa saja. Wali doa saja. Wali golf tata saja. Ugatti wari sagale sana gobar paneli. Wak ayo ijabane gurraban af. Itu dubbata wagni sitta dubbatu. Wala kisani dibi misai nura kisai. Wala kisani negara nura kisai. Inille dullo mejisa arguna be. Akajene gofta Yesus. Jaman ke sudan dare lamanu wal kabatani ba wat ko fuwe. Kana fuwe inni argusa jama ke sutin rajira thai. Warri ke sunil ke jama thane warri ke famali mo kamatane Yesus. Ke sara luba wana ngol lumma tigaru ji sanar gudi misaira. Wan ayo ida ke sifa banu. Halo de bani amin jadi waqo ida ke sifa banu. Argidenta kale bakka jadi. Agadi jadi kale. Ye wala fayratan. Iya sunga wala fayru. Kale atamanu longteta. Karena cakap nasi kenade. No. Ani dulu mati. Ini kau seri terga. Kamu nak menjadi malu. Umni kau seri thojata. Nawa mana fere kale bianan. Yar suwak kasat deta mau lihat kajale. Anak Yeroba nama wagga furtama. Wagga furtama kalara tulan. Nama wagga kasat deta mau lihat.
jeen. Akkuma isa yeroo waggaa 40 koo Gibxi keessaa ba'etti amma humnan qabaani jedhameen. Amen. Amma garuu dhugaa isaaf soba isaa waaqa duwwaatu beeka. Waan sitti baraggeeffadhu nuti wanna lafarra deemanii miilli keenyas lafa qabatee jira. Qilleensa gala keessan waan dargasi iddoodhaan hin butunu. Amiin jedhi meetaa godhe. Naatoo kaa pireevenda. Bara waaqayyo tal jedhe keessa waaqayyo si jalaa caal hin jedhin. Maala guftaa Yesuus. Maala arga jalgaas waan si eebbisaa waan si jalaa caal hin jedhin. Kalau kasar ke gemas wang siap bisa bara wanti untuk tuduk kanate waltatate rekisate kana kesame garamita kasige suwag bisa tagar sis namni amanti yoo jiraatte kana jedhime tarkaanfiin koo kana boodaaye akka yaada waaqaatti tahaye namoonni baay'een qoode sagalee waaqaa dhaga'anitti hin deeman sagalee haala keessa jiran hin dhaga'u. By the way rakkinatti keessa jirtu sagalee qaba. Namnatti bira jirtu sagalee qaba. Haalatti keessa jirtu sagalee qaba. Waaqni siif sagalee qaba. Amen jedhi manotaa godhi. Atamma maal gochuu qabda beektaa? Iyya dhibee sagalee haalotaa dhaga'uun qabdu. Sagalee waan naannoo kee jiru dhaga'uun qabdu. Diisii kee waliin dhadhoo amiin jedhi caa godhi. Mee oolanii dhadha'ee mala. Ola ta'u diisiin kee. Meena fura qulqullu. Ola ta'u diisiin kee. Oli dhadhu yaada kee. Hundumtuu asii achi fiiga. Mucaan garuu iddoo aarsaa jira. Sagalee tokkotu dhufe. Saamu'eel. Saamu'eel. Gaafa waaqni si waamu suma qofa dhagaa. Erga waamamte immoo addunyaa si dhagaa. Gaafa waaqni si waamu suma dhagaa. Erga waamamte immoo addunyaa si dhagaa. Jennaan mucaan gara elitti fiige abbabbaa'e abeete dhejaarsi na waamtanii lakki baakoo mucaa koonoo si waamne mee deebii ciisi maaliifi jaarsisi dur sagalee dhagaa amma gurrisi duudi ijis jaame jaarsa watta ko dhaga'uu hin danda'u yeroo waaqayyo Saamu'eelin waamullee dhageenya naannoma tokko jiru garuu safaruma tokko jiru garuu manuma tokko keessa jiru garuu maal godharee kan isa tokko banamee kan isa tokko duudi akka jedhu gooftaa Yesuus Ongela Maatiyoos boqonnaa 24 gaafa dhaqanii dubbiftan lama ta'anii dhagaa daakuu tokko fudhatamee tokko hafaa'e lama ta'anii mana jaaru tokko fudhatamee tokko hafaa'e lama ta'anii karaarra deemu tokko fudhatama tokko hafaa'e mee waan amiin jedhaa argitanii mana tokko jiru inni tokko duudhaan inni tokko nagaa maal arga kee ol kaasi waan si eebbisaa bara dhaloonni duude keessa waaqayyo gurra kee haba ol kaasi arga kee ammas waan si eebbisaa bara namni jaamaa ta'e waan argu fakkaate kana keessa waaqayyo jakeessiif habanu. Gagee algaasi maal hojja koodhaa bani jedhu waaqayyo. Ija koodatti bani jedhi maal ammas. Amiin haleluuyaa. Iji keessirra habanamu. Mana tokko jiru eenyu wajjin. Garuu mucaan iddoo aarsaa jira. Jaarsi immoo iddoo biraa jira. Mana tokko jiru. Nama se bukkee jiru akka qabi iddoo aarsaa dhiiftee iddoo biraan naqin jedhin. Maalo iddoo aarsaa dhiiftee iddoo biraan naqin jedhin maalo. Mana waaqaa dhiiftee iddoo biraan naqin jedhin maalo. Ameen jedhi galata kenne gooftaa. Hallelujah. Ya Eli gaafate. Eliin garuu ani si waam. Deebii ciisi jedhu. Eliin garuu ani si waam deebii ciisi jedhe. Innis deebi'ee ciise. Ammas waaqayyo Saamu'eelin waame. Saamu'eel! Saamu'eel!
Eelin na waamese maal jettanii abbaa koo asan jira jedhe jaarsaan dhufe. Lakkii ana miti kan si waame deebii ciise de jaarsi. Gaafa mucaan na kee ciisu ammas Waaqayyo dhufe Saamu'eel! Saamu'eel! Waan barbaadde laata abbaa koo Saamu'eel! Asan jira maal jettee asan jira amma dhufe jaarsaan abbaa koo maal jettee asan jira lakkii mucaa koo hamma kana ana miti kan si waame ani si waama hin jiru waamicha koo seetee miidhaqii deebii ciisi yoo nama si waame asan jira jedhiini jedhe Waaqayyoon taa'anii si waame kuni dubbataa ture Waaqayyoo garuu deebii dhaqii ciisi inni sitti dubbataa miidhanikaa gaafanni amma deebi'ee si waamu asan jira yaa gooftaa jedhiiti ti dubbadhu jedhee lakkoofsa 5 gara Eeliitti fiigee kunoo asan jira maal jette jedhee Eeliin garuu ani si waamne deebii ciisi jedheen innis deebi'een ciise ammas Waaqayyo Saamu'eelin hin waame innis ka'ee gara Eelii dhaqee kunoo asan jira maal jettee jedheen Eeliin garuu yaa ilma koo ani si waamne deebii ciisi jedheen kanaan dura Waaqayyo dubbii isaa isatti mul'isee waan hin beekneef Saamu'eelin akka Waaqayyo isa waame hin barre Waaqayyo ammas sadaffaa Saamu'eelin hin waame inni ka'ee gara Eeliin naqee kunoo asan jira maal jettee jedheen Waaqayyo mucicha akka waame Eeliin kana irratti hubatee Saamu'eelin dhaqi ciisi yoo inni ammas waame yaa gooftaa koo garbichi kee dhaggeeffataati dubbadhu jedhiini yoo inni ammas waamate jaarsi gara qalbiitti deebi'e amma kana nama miti kan si waame kana ana miti kan si waame kan si barbaadu tokkotu jira kan si waame tokkotu jira kan ergatti si argatu barbaadu tokkotu jira inni gaafa inni si waamuuf jedhu asan jira gooftaa koo jedhi Saamu'eel asan jira abbaa koo maal jetta erga geelkan arraagaasii sagalee waaqaa dhaga'uu jalqabe arraagaasii ergama Waaqayyo harkaa furan ergama seebbisa waaqni gurra kee sirra haban ija kee hafuura habanu mul'ata siifa kennu asan jira asan jira garbichi kee si dhaggeeffataati dubbadhu ana asan jira garbichi kee immoo maal ta'a si dhaggeeffataati maal ta'i dubbadhu maal arga joolka abbaa koo hime si dhaggeeffataati natti dubbadhu hime maal akkati jette kana siifa ta'u amma joolka sarga jalaa si eebbisa abbaa koo hime si dhaggeeffataati jedhee natti dubbadhu jedhime waamichi waaqaa si qaqqabee jira jedhee hin waame Saamu'eel immoo yaa gooftaa koo garbichi kee dhaggeeffataati dubbadhu jedhe garbichi kee maal ta'a maal ta'i akka kee ol kaasi qaba maalo ani sin nagaa dhime abbaa koo hiika natti dubbadhu dhime dabale ani sin nagaa dhime maalo abbaa koo dhime natti dubbadhu dhime akka tamante siifata Sinaga asan jira argiteetta macaafa Iyyaasuu boqonnaa macaafa Isaayyaas boqonnaa 6 irratti Waaqayyo
Isaayaasiin barbaade. Innaan gaafa Isaayaas Ooziyaan gaafa du'ee jedhu Isaayaas ijisaa banameeti teessoo Waaqayyoo isa bareedaa. Teessoo Waaqayyoo isa bareedaa argu adda isaatiin gadi gombifama. Gaafa adda isaatiin gadi gombifamu sagalee ergamootaa dhagaye. Sagalee ergamootaa Waaqarraa maal jedhanii faarfatu beektaa? Halleluuyaa! Qulqulluu Waaqayyo gooftaa maccaa! Qulqulluu Waaqayyo gooftaa maccaa! Qulqulluu Waaqayyo gooftaa maccaa! Heddeeran baallee ja'a kan qaban, baallee lamaan fuula isaanii kan ukkaanfatan, baallee lamaan kan banani'an, baallee lamaan miilla isaanii kan golgatan, akka jedhanii kan faarfatan, walii isaaniitti inni qulqulluudha, inni qulqulluudha, inni qulqulluudha, inni qulqulluudha, Waaqayyo gooftaa maccaati, inni qulqulluudha, Waaqayyo gooftaa wayne amiin. Gaafa isaan jechuu jalqaban akkana jedhe Isaayyaas, ani lakkaa nama arrabni isaa xuraa'e, saba arrabni isaa xuraa'e gidduun jira, ani akkamittan ulfina hamma kana ga'u argaa. Gaafa inni jedhu warra qulqulluu jedhanii faarfatan sana keessa barbadaa ibiddaa harkatti qabatee dhufee arraba isaatti bu'ee arraba isaatti barbadaa ibiddaa qabatee dhufee mantuu kaatti kan biraadanda barbadaa ibiddaa qabatee dhufee arraba Isaayyaasitti bu'ee kana booda qulqullooftee ta'e. Lakkiaan ergama kanaaf hin malu, lakkiaan tajaajila kanaaf hin malu. Yoo dheera arraba keerraa bidda kan kaa'u, jecha kan kaa'u, faarsaa kan kaa'u, lallaba kan kaa'u, ilaa muradoo arraba keerraa bidda. Sabooda Waaqayyo gaaffii tokko gaafata. Eenyu nan ergadha? Eenyu tarkaanaa dhaqa? Eenyudha? Namoonni nabi Isaayyaas jennaan akka jedhe Isaayyaas lakkii nama biraas hin barbaachisu. Ani gaafichi kee asan jira. Lafa jira ijatti siifan dhaqa. Akka jita ijatti siifan ta'a. Ana asan jira na ergadhu jedhe. Argaa dargaggeewwan si eebbisaa.